Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya Oromiyaa Vision Media irraa oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneeti jirra. Muheddin Abdullaahiiti. Imaltoonni baasiin Finfinnee irraa gama Dabra Maarqos imalaa turan 34 hidhattootaan ukkaamsamanii butamuu dhaabbanni baasii uummataa tokko beeksise. Dhaabbanni baasii FM jaamu akka himetti imaltoonni kun kan butaman naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaatti. Imaltoonni butaman haala kamirra akka jiran hin baranne. Itoophiyaa dabalatee biyyoonni Afrikaa 10 vaayirasii Iboolaatiif saaxilamuu ta'uu dhaabbanni to'annaa dhibeelee Afrikaa CDC'n beeksise. Dhibeen Iboolaa Koongoo fi Ugaandaatti mul'ate saffisaan babal'achaati jira. CDC Afrikaan Itoophiyaa dabalatee biyyoota 10f sodaa vaayirasicha Iboolaaf babal'achaa jiru irratti of eeggannoo akka taasisan akeekkachiise. Waraanni Suudaan magaalaa murteessaa qarqara daangaa Itoophiyaatti argamtu harka finciltootaa turte deebisee to'achuu beeksise. Finciltoonni Suudaan RSF jedhaman kan mootummaa Itoophiyaatiin akka deeggaramu himamuu iddoolee hedduu dhabaatti jira. Injifannoon Abdul Fattah al-Burhaan Itoophiyaa caalatti geengoo Ijipti jala kan naqu akka ta'e himame. Saudi Arabiyaan sirna hajjii bifa miidhagaan raawwachuu jalqabde. Rakkoon nageenyaa akka hin uumamneef humni qilleensa isii of eeggannoon dhaabbachaa jiraachuu Riyaad beeksiste. Hujjaajonni miiliyoonaan lakkaa'aman gaara Arafaat dhaqqabaniiti jiru. Iraan qondaaltota olaanoo ishii gama Doohaa ergite. Qondaaltonni Iraan Kwaatar Doohaa kan seenan marii Ameerikaa waliin taasisamuu fi kanneen dabalatee oduulee biraatis qabannee dhiyaanneeti jirra. Hanga maayyitti nu faana tura. Imaltoonni baasiin Finfinnee irraa gama Dabra Maarqos imalaa turan 34 hidhattootaan ukkaamsamanii butamuu dhaabbanni baasii uummataa tokko beeksise. Dhaabbanni baasii FM jaamu akka himetti imaltoonni kun kan butaman naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaatti. Imaltoonni butaman haala kamirra jiraniin hin beekamne. Imaltoonni baasii geejjiba uummataa Finfinnee irraa gara Dabra Maarqos imalaa turan naannoo qe'ee Alidooroo jedhamuun beekamu kan magaalaa Garba Gurraachaa fi Fiichee gidduu Shawaa Kaabaa naannoo Oromiyaatti argamutti namoota meeshaa hidhatanii ukkaamsamuu isaanii dhaabbanni baasichaa Addis Istaandaardiif hime. Gabaasni akka agarsiisutti gochi kun kan raawwate caamsaa 19/2026 yoo ta'u hidhattoonni kun baasii geejjiba uummataa FM jaamu dhaabsisuudhaan erga fudhatan booda eessa akka geessan hin beekamne. Dhaabbatichi akka jeetti haalli imaltoota 3 qofaa kan beekame yoo ta'u warri hafan 34 eessa akka jiran hamma yoonaatti hin baramne. Eenyummaan namoota ukkaamsaniitis akkasuma bulchiinsi mootummaa kamiyyuu dhimma kanarratti ibsilaateen jiru. Ukkaamsaan dhiyeenya kana raawwatame kun sodaa nageenyaa daandii Finfinnee Dabra Maarqos irratti guddachaa jiru kan dachaadhaan dabalu yoo ta'u naannoo kanatti dhiyeenyatti ji'oota dabran keessatti gochi wal fakkaatu irra deddeebi'ame gabaasamaa ture jechuudhaan Addis Istaandaardiitu gabaase. Itoophiyaa dabalatee biyyoonni Afrikaa 10 vaayirasii Iboolaatiif saaxilamoo ta'uu dhaabbanni to'annaa dhibeelee Afrikaa CDC'n beeksise. Dhibeen Iboolaa Koongoo fi Ugaandaatti mul'ate saffisaan babal'achaati jira. CDC Afrikaan Itoophiyaa dabalatee biyyoota 10f sodaa vaayirasii Iboolaa babal'achaa jiru irratti of eeggannoo akka taasisan akeekkachiise. Biyyoonni Afrikaa 10 dhibee dhiyeenya kana Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongootii fi Ugaandaa keessatti mul'ateef saaxilamoo ta'uu wiirtuun to'annoo dhibeelee ardichaa akeekkachiise. Giddugalli to'annoo fi ittisa dhukkuboota Afrikaa Center for Disease Control yookaan Afrikaa CDC'n waa'ee haala fayyaa ardichaa irratti ibsa toora intarneetii yookaan virtual briefing irratti kanneen biyyoonni bahaa fi giddugala Afrikaa akka of eegan akeeke. Dr. Jihaan Kaaseyaa Daayirektarii Jeneraala CDC Afrikaa walgahii gaazexeessitootaa irratti biyyoota carraa kanaan miidhamuu danda'an adda baasee beeksise. Biyyoonni kunis Itoophiyaa, Keeniyaa, Taanzaaniyaa, Ruwaandaa, Angoolaa, Burundii, Rippaabilika Afrikaa Giddugaleessaa, Rippaabilika Koongoo, Suudaan Kibbaatii fi Zaambiyaadha. Itoophiyaa malee biyyoonni haaraan dhiyeenya kana sodaa olaanoo keessa jiran jedhaman hundi kallattiin Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo yookaan Ugaandaa wajjin daangaa qooddatu. Hooggantoonni fayyaa akka jedhanitti sochii hawaasaa daangaa qaxxaamuru, sochii hojii albuuda baasuu wajjin wal qabatuu fi daldalli naannichaa carraa vaayirasiin kun gara biyya biraatti tatamsa'uu danda'u dachaadhaan dabala.
sodaa kana ittisuudhaaf CDC Afrikaa fi dhaabbanni fayyaa addunyaa wajjin ta'uudhaan deeggarsa doolaara miiliyoona 314 ol ta'u gaafataniiti jiru. Maallaqni kun baay'een isaa kallattiin Koongoo fi Ugaandaa keessatti vaayirasicha to'achuuf kan oolu yoo ta'u doolaarri miiliyoona 54 naannoo sanitti biyyoota 10 sodaa keessa jiran qophii gochuudhaaf kan ooludha. Maallaqni qopheessuudhaaf ramadame kun sirna bulchiinsa dhimmoota naannoo yookaan National Incident Management System hundeessuu, gareewwan ariifachiisoo dhimma kanaan wal qabatan bobbaasuu fi qoricha barbaachisoo ta'an dursanii qopheessuu irratti xiyyeeffata. Kana malee ogeeyyiin fayyaa naannichaa qorannoo talaallii vaayirasii Iboolaa kan tamsa'ina ammaa kanaan wal qabatu ariifachiisuudhaaf kaayyeeffame. Rakkoon ammaa kun erga hooggantoonni fayyaa Koongoo caamsaa 15 kutaa bulchiinsa Ituurii keessatti vaayirasichi ka'uun isaa labsan booda saffisaan gara Kiivuu kaabaatii fi kibbaatti babal'achuu himan booda dhaabbanni fayyaa addunyaa Democratic Republic Congo keessatti namoota vaayirasii kanaan shakkaman 750 keessaa namni 177 du'uu mirkaneesse. Tamsa'ina kana to'achuudhaaf mootummoonni naannoo sanitti argaman walgahii namoota 50 ol ta'anii dhoorkaniiti jiru. Akkasumas sochii ispoortii ugguraniiti jiran. Dhuma torbaan kanaa keessa immoo Ugandaan namoota haaraa 3 vaayirasichaan qabaman gabaasuun baay'inni namoota vaayirasicha irratti mirkanaa'e 5 dhaqqabeeti jira. Waraanni Suudaan magaalaa murteessaa qarqara daangaa Itoophiyaatti argamtu harka finciltootaa turte deebisee to'achuu beeksise. Finciltoonni Suudaan RSF jedhaman kan mootummaa Itoophiyaatiin akka deeggaramu himamu iddoolee hedduu dhabaati jira. Injifannoon Abdul Fattah al-Burhaan Itoophiyaa caalatti geengoo Ijipti jala kan naqu akka ta'e himame. Waraanni Suudaan erga RSF wajjin wal waraanee booda naannoo daangaa Itoophiyaa jiru to'ate. Waraanichi akka juutti loltoonni isaa naannoo Albarakaa qarqara magaalaa Alkurmuk kan naannoo Blue Nile tan qarqara daangaa Itoophiyaa keessatti argamtu to'atan. Waraanni Suudaan dilbata kaleessaa akka beeksisetti loltoonni isaa erga finciltoota humna deeggarsa ariifachiisa RSF wajjin wal lolaniin booda naannoo Albarakaa kan qarqara magaalaa Alkurmuk kan naannoo Blue Nile daangaa Itoophiyaatti dhiyootti argamu to'ataniiti jiru. Ibsa waraanni kun baaseen loltoonni diviizhinii 4ffaa loltuu lafoo erga tarkaanfii cimaa finciltoota garee Jeneraal Muhammad Hamdan Dagalo irratti tarkaanfii waraanaa murteessaa Albarakaa keessatti fudhataniin booda injifannoo haaraa dirree irratti argamsiisuu hime. Waraannichi akka jedhetti humnoonni waraana milishaa RSF injifachuun naannicha guutumatti kabachiisaniiti jiran. Akkasumas milishichaa fi michoota isaa sochii birmadummaa uummata Suudaan kaabaa SPLMN irratti lubbuu fi meeshaa waraanaa irratti kisaaraa guddaa dhaqqabsiisuudha hime. Waraanichi opereeshinii kanaan konkolaattota waraanaa fi meeshaalee waraanaa hedduun akka barbadaa'an yookaan booji'aman beeksise. Gama RSF irraa dhimma kanarratti hanga ammaatti yaadni kenname hin jiru. Sosochiin birmadummaa Suudaan kibbaa SPLMN bara 2011 irraa jalqabee bulchiinsoo fi naannolee Suudaan kibbaa Kordofaa fi Blue Nile'itti hundeessuudhaan kan fincilaa jiru yoo ta'u waraanni Suudaan kutaalee naannoo Blue Nile bal'aa deebisee to'achaa jira. Erga bara 2023 asitti michoota lamaan duraanii Abdul Fattah al-Burhaanii fi Muhammad Hamdan Dagalo gidduutti wal waraansi hadhaawaan baname as biyyi baha Afrikaa Nubiyaan duraanii dhumaatii guddaa keessummeessaa jirti. Kaayiroon garee Abdul Fattah al-Burhaan cinaa dhaabbachuudhaan Finfinneen immoo garee finciltoota Muhammad Hamdan Dagalo hidhachiisuudhaan walitti bu'iinsa obbolaa keessa harka naqatanii hammeessaati jiru. Gabaasni kan Anaadoluuti. Saudi Arabiyaan sirna hajjii bifa miidhagaan raawwachuu jalqabde. Rakkoon nageenyaa akka hin uumamneef humni qilleensa isii of eeggannoon dhaabbachaa jiraachuu Riyaad beeksiste. Hujjaajonni miiliyoonaan lakkaa'aman gaara Arafaataa dhaqqabaniiti jiru. Imalli hajjii bara 2026 gara Saudi Arabiyaa bakka qulqulluu Miinaatti taasifamu musliimoonni miiliyoonaan lakkaa'aman irratti hirmaatan jalqabeeti jira. Maddi oduu Ajaans France Press hoogganaan dhimma paaspoortii Saudi Arabiyaa Saalih bin Sa'iid al-Murbaa eeruudhaan akka gabaasetti jimmata dabre qofa imaltoonni miiliyoona 1.5 ol ta'an bakka qulqulluu kana hajjiif dhaqqabaniiti jiran. Kabajaa hajjiitiif qophiin barbaachisu hunduu xumuramaniiru jaan aangawoonni Saudi Arabiyaa.
keessummaa imaltootaaf magaalota akka Makkaa, Miinaa, Arafaatii fi bakkeewwan qulqulluu biroo keessatti tajaajilli barbaachisu dhiyeessuuf qophiin addaa taasifamuu himan. Biyyattiin tajaajilawwan fayyaa, geejjibaa fi qajeelfama garaagaraa afaan garaagaraatiin kennuudhaaf qophii bal'aa taasisuu ibsite. Ministeerri fayyaa Saawudii Arabiyaa bara kana yeroo jalqabaatiif kabajaa hajjii kanarratti tajaajila fayyaa dhiyeessuudhaaf dirooniiwwan hojiirra oolaa jiru. Saawudii Arabiyaan yeroo hajjii kanatti haleellaa misaayilaa fi diroonii kamuu yoo raawwatame ofirraa qolachuudhaaf qophii xumuruu ibsuunis ni yaadatama. BBC dhaa beefanne. Oduu keenya xumuraatiin Iraan qondaaltota olaanoo isii gama Doohaa ergite. Qondaaltonni Iraan Kwaatar Doohaa kan seenan marii Ameerikaa waliin taasifamuufi. Qondaaltonni Iraan kanneen adda durummaadhaan marii araara Ameerikaa wajjin godhamu gaggeessan magaalaa guddoo Kwaatar Doohaa seenuu isaanii eejensiin oduu Reuters gabaaseeti jira. Deemsi afyaa'ii mana marii Iraan Muhammad Baaqir Ghalaabii fi Ministeerri dhimma alaa Abbaas Araakchii gara Kaataaritti taasisan kan hin eegamne ta'uun isaa ibsameeti jira. Qondaaltonni olaanoon Iraan Amiira Kwaatar Sheekh Tamiim bin Hamid Al-Taanii wajjin mari'achuuf gara Doohaa akka deeman gabaafame. Gabaasni Reuters akka agarsiisutti mariin isaanii adda durummaadhaan dhimma keellaa xurree Hormuzii fi dhimma yuuraaniyeemii irratti kan xiyyeeffatu ta'a. Hoogganaan baankii biyyoolessa Iraan Abdulnaasir Hametti marii herrega baankii sababa ugguraa Ameerikaan Iraan irra keessa ilaalchisuudhaan taasifamu irratti hirmaachuudhaaf Teeraanitti argamu. Torban dabre keessa ergamtoonni Kaatar gara Iraan imalanii akka turan ni yaadatama. Iraan ulaagaalee duraa dhiyeessite keessaa inni tokko Ameerikaan qabeenyaa fi faayinaansii ishee irratti qoqqobbii keessa akka kaastu kan gaafatu ture. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaatti. Oromiyaa Vision Media subscribe godhaa, oduu kana share godhuudhaan waliin gahaa jechaa oduu teenya asirratti raawwanna.